Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayilaalee keenya irra deebuudhaan ammas gartee ji'oogiraafii kutaa 10ffaadha. Yuunitii lammaffaa paartii sadaffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Gamanuma gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jaa jechuudha. Maatii chaayinaalee keenyaa warreen hin ta'inis chaayinaalee keenyatti dabalamuudhaan maatii chaayinaalee Orange Student ta'uudhaan barnoota guutummaan guututti argachuu dandeessuun isiniin jaa jechuudha. Subscribe gootanii yoonii fi maatii keenyatti dabalamtan barnoota keessan guutummaan guututti argachuu dandeessanii kanaaf gartee subscribe godhaa laayik sheer godhaan isiniin jaa jechuudha. Kanaaf gartee jalqaba irratti gartee yuunitii kana osoo hin eegalin duratti jechuudha. Barannoo irraa kana osoo hin eegalin duratti jechuudha. Wantoonni gartee laayikiin isin gootan anaafis bu'aa qabdi isiniifis bu'aa qabdi waan ta'eef na jajjabeessuudha waan ta'eef anis gartee irra deddeebi'ee akkaan isin hojjedhu waan ta'eef laayik godhaadha. Yaada keessan qeeqaas yaadaas wanuma isinitti gartee sammuun isiniin jettee fi wantoota isiniif akka hojjetamu barbaadan koomentii jalannaa barreessan isiniin jaa jechuudha. Kanaaf barannoo irratti hagguuniif kallattiin dabarru barnoonni keenya irraa samii eerdis climate region kan jedhu jechuudha. Qilleensa yookaan gammoojjii walakkaa jechuudha. Gammoojjii sii miti inni kun baddaa sii miti walakkaadha. Walakkaa isaa. Kanaaf this region is a free desert area and including the great part of the land south of the Zambezi river itti argama. Inni kun naannoon kun deezertii eeriyaa ta'ee include the greater paartii yookaan laandis lafa guddaa eessatti argamuudha. Saawuzarni Zaambeezii riiver kibba yookaan galaana Zaambeeziitti argama jechuudha. Kanaaf the regions the different from the true desertidha. Gammoojjii dhugaatiisii miti. In this big just within the each of the intertropical convergence zone walitti dhufeenya qilleensaota adda addaa irraa kan ka'e jechuudha. Cause of the seasonal movement yookaan sochiin haala waqtii isaa kanarratti hundaa'e jechuudha. Therefore receive argata more rainfall ni argata jechuudha. Temperature are about some as those in the desert region ta'anirra jechuudha. Temperature is about the same as those is desert region dha wajjin temperature isaa garuu wal fakkaataadha jechuudha. True desert isii miti. Kana true desertiin the hottest desert of the climatic region gammoojjii dhugaati kun. Gammoojjii ho'aa jechuudha. Qilleensa gammoojjii ho'atti argamu jechuudha. Hottest deserts are the place where there is a little or no rainfall yookaan rooba xiqqaa argata yookaan roobumaa hin argatu. The hottest desert regions is consisting of the Sahara of keessaa qaba. Kalahariidhaa fi desertii of keessaa qaba which is always under the influence of the dry continental tropical. Gartee isaan kun maal jira jiran? Continental qilleensa continental tropicaalitiin qilleensa gartee kontinentiidhaatiin dhiibbaan irra dhufa isaan kanarratti yeroo maran beektaa kontinentiidha irraa kan ta'e jechuudha. Qilleensa kontinentiiti. Qilleensi galaanaa jiidhinsa fida. Qilleensi lafaa immoo gogiinsa fida. Akka cool ocean current jechuudha. Kanaaf in the northern Kenya, Somalian desert and Somalian desert, aridity of which is the principally cause of the stable nature's maritime air mass that is passed over through the year. Amma oni furanne continental air mass and the northern Kenya furanne. Akkasumatti South Somalia desert yooni furanne. Ariditiin isaanii jechuudha evaporation isaanii which is principally caused by stable gartee sababa stable nature dhaati jechuudha. Stable natural maritime gartee qilleensa galaanaa dhaabbataa qaban. Stable dha movement hin qaban. Mass pass over the through the year keessatti qilleensi galaanaa isaanii xiqqaadha jechuudha. Kanaaf dry ta'an. Kanaaf the stability of the maritime air mass is include the stability yookaan tasgabbiin qilleensa galaana isaan sanii jechuudha. Air mass is induced by their passing over cool body of water. Laagarte cool ocean current dha jechuudha. Kanarraa kan ka'e qilleensi isaanii tasgabbaa ta'a. Hin bubbisu qilleensi galaanaa achitti yeroo kanatti lafti qorraa taati. Lafti gogaa taati. In addition to aridities, desert ariditiin gartee isaaniidha jechuudha. Desertidha. Climate is characterized by high mean monthly temperatures is the diurnal days temperatures range is however greater than the annual range of the mean monthly. Kaaraktariin isaanii olaanaadha. High mean averaging yookaan temperature ji'aatii fi guyyaatis guddaadha. Rangiin isaanii immoo
daily range ammoo jechuudha. Daily range is however greater than guddaadha. Daily range annual range of the monthly mini monthly irra daily to averaging gartee ranging temperature guyyaa achi keessa qabu guddaadha. Maalirraa kan ka'e dhaabbadhu ho'a guddaa harkatti gammoojjiin kaalarii amma deezertii hogguuniif saaraa fa'aa furanne halkan ho'i akkatti guyyaa bahaa oole kun kallattumaanii firraa gallakkisti gadhiisaa jechuudha. Lafti siidaa maaliif ho'a kuufattee taasisa taa'uu hin dandeessu qorraas gartee ifirraa ittisuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf wanti sii guddaa ta'e reenjiin tempereechara guyyaadha. The day times yeroo guyyaa laalladhu extreme jechuudha qabdi high tempereechara guddaa qabdi. Kanaaf tempereechara sii yaalii ranges between the 30 hanga 40 ta'a. Some places in the Sahara Desert express it is a 14 ta'a. Sahara keessatti fagguun filaalle yeroo tokko tokko. High temperature sii recordii kan ta'e akka addunyaatti ammoo isatti jechuudha. Sahara keessatti 58 gaafa dhaqee jira jechuudha. Azaaba kun temperature guddaa jechuudha. Hamaadha kun. This region also the world was in 58 jechuudha. In eessatti Aziza Liibiyaa keessatti jechuudha. At night. At night yeroo ammoo halkanii are very low. Drop laal gabbuu ilaala gartee degree Celsius kudhan. The skies samiin clearly qullaadha and because of this is heat received from the sun during the day. Samiin qullaa waan taateef ho'a guyyaa adurraa harkatti san quickly lose back into the atmosphere halkan firraa gadhiisti at night jechuudha. Kana amallisi Mediterraneans jennaan jechuudha. This is climate kun qilleensa naannoo Mediterranean also called of the warm temperate western margin itti argama jechuudha. Qarqara haddii margin itti jechuudha. Climates and it is expressed in very small area of the continent. Lafa waa xiqqoorratti argama. The Mediterranean climate is the best development on the shore of the Mediterranean Sea. Garte qarqara irra caalaan isaa isatti argama. Qarqara galaana Mediterranean itti argama naannoo sanitti. It is also expressed in the southern western tips of Africa. Tis ni argama garte qarqara fiixee south western Africa ni argama. Temperatures Mediterranean climate regions range from the degrees temperatures kudhani yeroo garte maalitti jiru bonaatti jechuudha. Yeroo gannaa 20 takka jechuudha. Kanaaf the summers area in the past westerly windiidhaan kan dhibban irratti ta'u maali jechuudha. Westerly windiidhaan dhibban irratti bubbee gara westerly laa dhuftu. In the summer season yeroo gannaa winds blow from the land irraa garsii bubbisa. Laal yeroo mara wanni isin jee galaanarraa kara lafaatti yoo bubbise roobni rooba. Bubbeen lafarraa galaana bubbifnaan roobni hin jiru jechuudha. Kanaaf ganna keessatti waan gartee bubbeen lafarraa galaanatti achi bubbiftuuf roobni hin jiru. Therefore they are the windy dry. Kanaaf maal jennaan? Therefore there are dry winds. Kanaaf dry windidha jechuudha. Winterii keessatti immoo winters are wet. Ganni jiidhaadha. Bonni amala addaa qaba inni kun. Maalirraa kan because of the cool moist winds blow toward the land lafa dhufti from eessarraa siirraa gartee tanaa jechuudha garaagarummaan isaa jechuudha. Kanaaf the influence of the moist westerly winds gartee dhiibbaan jiidhinsi westerly winding gootu also makes to winter middle uuma. Kanaaf the average of the amount of the rainfall each year waggaa keessatti rooba milimeetira 500 hanga gartee 750 argachuu dandeessi. Kaarakteriinsi gannan roobu bona ni roobu. Winterii keessatti bona keessatti jechuudha. Akka hiika galumsa gartee winters yogguuniif jenne dictionary adda addaatti yogguun eeytan bonatti isiniiqa gannatti isiniiqa garuu ammoo isin akkasitti fudhachuu hin qabdanii jechuudha. Sammariin akka gartee Afrikaatti yogguuniif ilaallee akka addunyaa globaalii osoo hin taane akka keenyatti ganna akka kaanitti ammoo bona jechuudha. Kanaaf kanaafuu inni winterii keessatti bona keessatti ni rooba sammarii keessatti roobu. Kana kaarakteriinsaa ajaa'ibaati kun. There were irraanfachuun qabdan jechuudha. The warm temperature east coast climatic region kan jennuun jira jechuudha. Qilleensa east coast qarqara galaana gartee warmii ta'e ho'aa ta'e warm temperature east coast itti argama jechuudha. Qarqara bahaa region itti argama jechuudha ardii irratti. This climate is expressed between the 13 degree fi 14 degree itti argama. Northern of the equator sea of the northern of equator itti 13 degree 14 degree south of the equator
gartee hangan jidduutti argama. It is expressed along the eastern coast of the South African. East coast qarqara baha gartee eastern coast of South Africaatti argama jechuudha. Kibba baha South Africaatti especially Natal of the Cape Province bika jennuutti as well as Mozambique Ocean Current bika jirutti jechuudha. Warmi Ocean Current dha Mozambique Ocean Current rooba fiduu fi danda'ama kun warmidha waan ta'eef. Those areas are under the strong influence by eenyu jala jira. Warmi Mozambique Ocean Current jala jira. And the warmi south of trade wind irra jira jechuudha. Warmi south east, warmi south east trade wind dhaa fi warmi south east trade wind dhaa fi akkasumatti warmi Mozambique Ocean Current dhiibbaa isa kanatti waan fidaniif precipitation yookaan rooba guddaa argachuu danda'a. Summer temperatures are generally roobni gartee summer temperature roobni yeroo gannaa generally high guddaadha. Within the average of because averaging isaa maal jechuudha temperature isaa yeroo gannaa 26 degrees Celsius gaa. Winter temperature ammoo are low dha xiqqaadha. Average about degrees Celsius isaa kanaaf averaging isaa degree 10 waan goof winter keessatti averaging temperature isaa xiqqaadha. Annual rainfall is between roobni waggaadha. Kuma takka hanga 500 ta'uu danda'a millimeter per year, but it is decreases as one more westward into the interior. Kanaaf annually rainfall isaa ammoo roobni waggaa kuma takka hanga 500 millimeter per year ta'uu danda'a, but it is decreased as one move westward into the interior ammoo xiqqaachaati deemaa jechuudha. Kanatti aanee ammoo warm temperate continental climate qilleensa dacheeti. Kana jechuun this climate is mainly expressed qilleensa wanni inni ibsu in the interior of the South Africa tifa between the Drakensberg bikka jennuun gartee mountain yookaan Ukalamba bikka jennee unit takka faa keessa laalasan mountain kanatti argama. Warmi temperate continental kan jennuun kun. Kanaaf Kalahari desert ni achitti argamuu danda'a jechuudha. The rainfall amount of this generally low xiqqaadha. Maaliif? Continent dha waan taateef galaanni hin jiru achitti bubbisuun galaana. There are is inland and winds. There are inland dha lafaani winds bubbee lafaatini haguugamee argama. Below from the sea reach have when they are already dry. Kanaaf bubbee galaanaa waan achi jiruuf gartee wind below from the sea reach here when they are already dry. Windin gartee galaana irraa dhufu achitti hin dhaqqabu waan taateef. Most of the rainfalling roobni irra caalaan isaa during the winter dha. Season yeroo winterii keessatti. When the average is about the millimeter 700 arkachuu danda'a. Winterii keessatti rooba. Most of the rainfall during the winter season keessatti sinje 700 millimeter per year waggaatti argachuu danda'a. The eastern areas are wetter than those in the west which are close to the Kalahari desert dha. The eastern area yookaan eastern areas are wetter dha. Yookaan jiidhaadha. Those in the west which are closely to the Kalahari desert. The east areas are wetter. East area ni sida wetter dha. Yookaan then those is west which are closely to Kalahari desert ti kan dhiyaatu. Those annually temperature ranges from 26 degrees Celsius of in summer about degrees Celsius in the winter keessatti yeroo bonaa keessatti degree 10 ta'uu danda'a jechuudha. Kaaraktariin isa kanaa wanni as keessatti ilaalle inland akka ta'edhaa fi akkasumatti eessatti akka argamudha jechuudha. South Africaatti akka argamudha kan nuti ilaalle Drakensberg yookaan Ukalamba bikka gara jennuun Kalahari desertiin maalirraa kan ka'e jechuudha. Inland continental climate dha yookaan maritime climate silaa taatee rooba guddaa argachuu danda'an jechuudha. Dhiibbaa kanaati isaan kan akkana godha. The mountain climatic regions kan jennuun qilleensa gaaraa. These climate regions including the high mountain area Kenya faani hammata. Itoophiyaadhaaf lakes of the regions East Africa haraawwan gartee haroowwan East Africa kanan ni argama. Some respect of this climate similarly to the warm temperature dha qaba temperature ho'aa qaba. Upland climates except of the temperatures are very low and snow occurs on the top of the is highest peak such as the Kilimanjaro. Gartee qilleensi kun gartee
Respect of the climate similarities. Warmi inni qaba. Ho'a ni qaba. Gartee eessa malee jechuudha. Except temperatures are every low xiqqaadha. Is now cabbiidha. Occurs ni argama cabbiin top of the highest peak. Ol ka'iinsa guddaa fiixee qarqara Kilimanjaaroo fa'a. Lakkuma gartee gaarri guddachaa deemuun cabbiin gartee qilleensi xiqqaachaa tempereechari xiqqaachaa pireejeriin guddachaa hagguu deemu cabbiidhatti dhayina jechuudha. Kilimanjaaroo fa'a irratti cabbii uumama. There are the receive more rainfall argata that in the surrounding area naannoo sanitti. It is almost receive rain relief kan jennuun yookaan sorry mountain kan jennuun mountain rainfall yookaan orographic rainfall yookaan relief rainfall kan jennuun argata rooba gaaraa formed as warm moist winds are forced rise up to the highland irraa waan ka'uuf formed roobni kun as warm moist jiidhinsi bubbeedha are forced is rise up highlands irraa waan dhufuuf jechuudha. Kanaaf the highest mountain rainfall is irra caalaan gartee highest mountain rainfall is receive rooba guddaa argatu windward slopeidha. Windward slopeidhaan argata karaa bubbeen itti bubbisuun. At the lower slopes mountains are warm winteridha jechuudha. Lower slopein rooba xiqqaadha argata. The slopes of the facing ways from the sea this sloping gartee galaana irraa fagaatee jiru cold of leeward jennaan in rain shadow slope gartee karaa qilleensi itti as bubbisu yoo mirgarraa bubbise karaa kanaan rooba argata. Karri kun shaadoo bubbeedha yookaan bifa gaaddidduutiin argata jechuudha. Shaadoo oguun leeward jechuun karaa gartee bubbeen itti bubbistu sanirraa faallatti jiru jechuudha. Kanaaf roobni gaarri karaa wanti itti bubbisuun argata. The receive rooba xiqqaa argachuu danda'a yookaan dhabuullee danda'a jechuudha. No rainfall. Karri sun gogaallee ta'uu danda'a. Maaliif qilleensa karaa sanitti hin bubbisu waan ta'eef effect yookaan shaadoo gaadduudha. Lafti takka goggoga dhaabbattee gara kanaan yoo itti bubbisu rooba argattee garachaanuu rooban argatte jechuudha. Gaarri kan dhaabbataa miti. San jechuudha. The winds here are descending and have the cooling effects. Temperatures decrease with an increased altitude. Temperature ni xiqqaata. Hogguunii fi altituudiin guddate jechuudha. At the very top of the high mountain gaara gurguddaa irratti temperatures are below freeze point the temperature zero irra dhufuu danda'a jechuudha. Kanatti aansee ammoo kan jiru the factors that is influencing climate change yookaan factors controlling climate Africans kan jennuun yookaan faaktoroota yookaan wantoota dhiibbaa qilleensota Afrikaa irratti godhuu danda'an kan jiru jechuudha. Kanaaf gartee isaan kana dipendilii gad fageenyaan yookaan sagantaa keenya kan itti aanu keessatti ilaallaa jechuudha. Kanaaf sagantaa keenya kanarraa asumatti dhaabna. Jalaayis dubbisaa gartee waan isin eddan bahin yaada keessanis koomentii jalatti naas barreessaadha. Bikka isin galin irraa isin deebi'aa jechuudha. Kanaaf galatoomaan isin jaamaatii kiyya subscribe gochuudhaan like share waliif godhaa barattoota biraallee akka fayyadaman chaayinaalii kana taasisaan isin jaa thank you isin jaaladhaa jechuudha.